ummata jaalala ummata fiqirii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja waa hunda caalaa yoommoo galanni keessan bilisummaa haa ta'u bilisummaa wanti caale tokkoon illee hin jiruun isiniin jedhe yoo bilisummaan jiraate nagaan baanii nagaan galuuni jira waan ta'eef rabbiin nagaa boqonnaa hunda isiniif haa kennu isiniin jechuun barbaada. Egaani guyyaa har'a maal qabattee dhufte naan jechuun keessaniin oolu viidiyoo baay'ee na gaddisiisee fi baay'ee qalbii kiyya na cabsee wallaahi anillee baay'ee tokko boo'ee viidiyoo kana argee baay'ee natti dhaga'ama jechuudha. Viidiyoonchis jireenya kiyyaa wajjin wal qabataa jechuudha. Waa'ee kiyyaa wajjin wal qabataa jechuudha. Maaliif akkuma isin argitanii ijoollee lama abbaa malee waan hin guddisaa jiruuf iyyuu ofii kiyyaa gargaara. Amma uffata amma qoonqoo maalitti ofuma kiyyaatti gargaara hin beektu jechuudha. Walumaa hin beekne jechuudha. Kanaaf ammam namatti dhaga'ama kan jedhu viidiyoo wayii fideen jira. Mee viidiyoocha ilaala. Harmeen tokko akkuma kiyyaa rakkachaa jirti jechuudha. Mee viidiyoocha isinii banee viidiyoocha ilaallee walitti deebinaa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Sababiin isaa maali? Mucaa dubartiin kun jechuudha seenaa isaa yoon isinitti hime baay'ee dheerata jechuudha. Wallahi seenaa isaa himee hin danda'u. Sababiin isaa hedduu dheeraadha viidiyoon kuni. Deebiis ijoolleen argitan hin jirtu. Ijoolleen hin argines immoo hin jirtu jechuudha. Seenaan isaa abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii otoo jiraatanii baay'ee wal jaallatu baay'ee wal kabaju turanii makiinaa hin qabu suuqii hin qabu waa hundumaayyuu hin qabu jechuudha. Otoo kanaan jiranii guyyaa keessa deemsa keessa otuma nagadatanii otuma jiraatanii walii wajjin jiraataniitu maal ta'u deemsa keessa rakkinni itti dhufte jechuudha. Namtichi dhugaatii jammare namni dhugaatii dhugu yoomiyyuu taanaan nama hin taa'u. Nama dhugu jedhii nama caatii qaamu jedhii nama dhugaatii dhugu jedhii yoomillee namaa gadi malee namaa ol miti. Eenyuun iyyuu hin beeka. Nama qaamu jedhii nama xuuxu jedhii nama dhugaatii dhugu jedhii jireenya isheetii fi mataa ishee hin beektu. Waan irra jirtuu fi waan irra jirre hin beektu. Kana anis nan beeka isinis hin beektu. Kanaaf jennaani namtichi kuni otoo isee wajjin jaalala bareedaa jaalala gaarii otoo walii wajjin jiraatanii gara dhugaatiitti seenee jechuudha. Gara dhugaatiitti seenee jireenya isaa waa hunda isaa qabeenya isaa makiinaa isaa mana isaa waa hunda isaa harkaa manca'ee jechuudha. Gurguratee ittiin dhuguutti ka'e. Saniin booddee gaafa rakkatanii otuma jedhanii mucaan dhiiraan kun hin dhalate jechuudha. Mucaan dhiiraa lama asirratti argitan kuni hin dhalatee jechuudha. Ergi dhalateeti booda mucaa kana waan ittiin guddisanii fi waan ittiin qallaban dhabanii jechuudha. Saniin booda maal godhu isheen mucaa kana maatii isheetti laattee gara biyya Arabaa deemte jechuudha. Gara biyya Arabaa deemte waggaa meeqa hojjettee galti? Waggaa 6. Waggaa 6 hojjetteetu waggaa 6 keessatti hojjette keessaa birrii hundaayyuu mana nuuf ijaari jettee waa hunda godhi jettee birrii waggaa 6 daladde hundaa isatti ergaa turte. Inni birrii waggaa 6 sana maal godha? Ittiin fuudhee eege kan biraa. Silaa nama dhugaatii dhugu nama qaamu eessatti sammuse beektere deemee dhaqee hin fuudhe jechuudha. Gaafa fuudhu isheen kun nan gala jennaan yaada jijjiirrachuu jammare jettee saniin booddee anatuun ittiin himin nan gala jette mana silaa nan beekaa mana inni keessa jiraatu nan beekaa mana qabaleeti jettee nan beekaa bakka nan dhufe gixxim jedheette gaafa dhufu jaartii isaa mana keessa jiratte. Jaartii isaa mana keessa jirti saniin booddee wal dubbifnee dubbisee eenyudha naan jaartii isaatiin naan jette anis jaartii isaatiin jedheen jette saniin booddee bakka kanarraan dhaaree ba'ee mana gadhiisee deemette anillee dhiisee tan deeme jettee dhaqee mucaa koo fudhadhee ammanni kana hundaan irratti raawwate kana keessaayyuu nan jaalladha jette. Baay'een jaalladha jaalala ijoollummaa wajjin waan qabnuuf baay'een jaalladhan ture jettee qaa viidiyoo itti aanu isinii banaa. Silkiirraa isinii banee asirratti dabarsa. Tokko wajjin bultee jechuudha. Jaallatti ilaala abbaa ilma isheetiiti. Badiinni dalaguyyuu jaalala jiraatte jenna ammatuun waan fedhe si godheeyyuu sitti hin dhaga'amu jechuudha. Saniin booddee manatti fudhattee galte wajjin bultee mucaa amma durbaa kunoo ishee irra teessu kana mucaa haadha irra teessu kana deessee jechuudha. Deessee saniin booddee ergi isheen deesseesi mucaan kun kiyyaa miti kan koo miti jedheeni ammas dhiisee badee jechuudha iddoo biraatti gale. Argitanii
Mucaama inni gamaatti beekanii machaa bira rafeeyyuu hin beeku jamaa. Machaa bira rafeeyyuu hin beeku. Kan koomiti jedheen. Kan mucaasa duraanis kan koomiti jedheen. Isa ammaa kanas kan koomiti jedheeni kunoo haadha kana bakkee keessa darara jechuudha. Bakkee keessatu deemtee boossi jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi saniin booddee ammallee isheen inuma keessa isheetii daxxee jechuudha obboleessa see. Mana obboleessa namtichaati. Mana obboleessa namtichaa daxxee jechuudha. Mucayyoo mana obboleessa namtichaa daxxeetu mucayyoon maal jetti hin jiru mana inni asii hin jiru jettiin mucayyoon kun eessuma jettiin natti fakkaata. Eessuma ishee ta'a natti fakkaata. Abbaas hin jetti takka aggoote jetti takka abbaa jetti waliin dhoofti mucattiin jechuudha namaaf hin galu sirriitti himuu didde jechuudha. Isheen interview goote sun ati jaartii isaati jennaani duraan eeyyanii jette deebitee immoo lakki abbaa kiyyaa jette waliin dhoofti jechuudha himuu diddee bakka inni namtichi kun jiru hin beekti jechuudha garuu isheen himuu hin dandeenye jechuudha. Kunoo haati kuni akkasitti ijoollee lamaa wajjin kan isheen rakkachaa jirtu jireenyi nuuroon Itoophiyaa keessa jiru hin beektu sanii Finfinnee keessa jiraatti baay'ee itti ulfaatee jira jechuudha. Kanarra amma kana badii kisaara amma kana daladde keessaa immoo abbaa manaasee hin jaalatti yookaanis immoo hin kabajjii jechuudha. Maaliif jennaani duraan jaalala bareedaa walii wajjin dabarsinee jaalala baay'ee namatti toluu fi baay'ee nama gammachiisu keessa ture. Booddana waan manni dhufee ittiin tuqamee yookaan waa'ee manni ta'een iyyuu naa wallaalee kana bichaa akka itti naa gaafachuun barbaada. Isatti deebi'uu osoo hin taane ijoolleen kun abbaan kiyya eessa jiru abbaa keenyaa iyyuu wal barsiisi jedhee faana rakkisa mucaa inni dhiiraa jette. Kanaaf jennaani abbummaadhuma isaa haa himu. Abboodhuma ijoollee kana haa himu. Isa kan koomiti ijoolleen kun jedhu immoo mana qorichaa geessee tan maraammarsiisee ilaalchisaa haa ilaallatu jette. Garuu argachuu hin dandeenye. Mucayyoon kun diqaalaa nutti fiddee dhuftee situ balleessee biyya rabaa ijoollee kee gattee mucaa kee gattee dhiistee deemtee obboleessi koo abbaan koo sababii keettitu olii gattee sababii keetti dhugaatii jammaree sababii keetti jireenya dhabee jireenya gatee maarreedha jetti. Mucayyoon dubaraa kun akkas jechuun qabdu turte rakkoon kee maali? Amma si'ana ta'e maanni wanta iyyuu babal'atee teekinooloojii moo maaloo isin jettan kun iyyuu babal'atee maxxee marammartee dhiiga isaatii fi dhiiga mucaa ilaalchisuu hin danda'ama. Maalti piroosesii amma kana girrigirri amma kana nama geesse kan koomiti kootti kan kee miti kan koomiti jettee miti kootti jettee mana qorichaatti geessite marammarsiiftu saniin booddee mataadhaan gadi naabdu iyyataa abbaatunis. Yootiin akkas jedhuun ergi shakkii of shakkii hin qabdu taanaan of hin amanti taanaan dhugumaan mucaan kun ijoolleen kun kan isaati ta'ee jennaan mala baasete morma ishee qabee danni eqee marammarsiisa. Morma ishee qabee naqee marammarsiisa saniin booddee funyaan isaan qaba bakka inni jirutti gola inni jiru keessa seenan keessaa baasa. Mala baasee mucaa jina akkatti tan karaattatti wallaa hedduu tokko na gaddisiisanii kanadha barina amma kanin amma yeroo baay'ee shurrubbee yerootti natti dawwalu ijoolleen keenyarraan kaasanii itti haasa'anii tuffadhu maal gootaa kana naan jedhi waa baay'ee natti haasa'anii ani mucaan kun ijoolleen kun lamaan dhiira. Dhiirri immoo booddee gara abbaati. Booddeellee abbaa barbaaddi. Kanaaf jennaan ammaa kaasee barsiisu ammaa kaasee taasofsiisu kan hin barbaadeedha malee ani isa barbaadeefaa miti. Kanaafuu ijoolleen baay'ee nama rakkifti. Waan ofii haati baalagee taatee waan ofii haati waa fedhe taatee ofiin bultuu taatee abbaa dhiistee itti fakkaata ijoollee rakkoon beektu ijoolleen malee baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi kanan jedhan maal jennare dhugaa baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen abbaa malee guddachuun baay'ee qalbii nama cabsa jechuudha dhugaa beekan ulfaataadha. Kanaaf abbummaa masa an abbaa keessan ijoollee jabaadha gargaaruu iyyuu abaatu waa tokko gochuuf yaadhisu an abbaa keessan ijoollee jabaadha guddadha bakka akkasii geessu jajjabeessee mataa xaragee fi rifeensa isaanii xaxxaragee fi abbummaan isaaniitti mul'annaan iyyuu ijoolleen gammadanii guddatu.